Jirtu qeeroo fi qarree ilmaan biyyaa oduulee gurguddoo guyyaa rantanaa isinii qabadee dhiyaadheetiin jira. Guutuu viidiyoo kana daawwadhaa walii dabarsaa yaada keessanis itti barreessaa. Durarratti pirezidaantiin biyya Ameerikaadhaa Doonaald Tirampii fi pirezidaantiin biyya Raashiyaadhaa Vilaadimir Puutin yeroo duraatiif wal arguudhaaf bikkatti wal arguu ta'anillee murteeffatanii jiran. Kunis eega gartee Doonaald Tiramp gaafa gartee aangoodhaaf caa ture san ani pirezidaantii biyya Raashiyaatii fi pirezidaantii biyya Chaayinaatis wajjin haasawee rakkoon gidduu jirtu fixuun barbaada. Ani immoo pirezidaantii nama gartee nagee jaalatu ta'uun barbaada. Biyyi teenya yeroo ammaan tana biizinasa takkaa'u daldala barbaaddi jedhee dubbate san ammaan tana pirezidaantii biyya Raashiyaatii wajjin takkaa'u Saawudi Arabiyaa takkaa'u immoo Yuunaayitid Arab Emireetitti walitti dhufanii rakkoo Yuukireenii fi waan biraatillee gatta'anii mari'achuudhaaf akka gartee pilaana qaban ibsaa jiran. Mootummaan Ingiliz rakkoo teerif takkaa'u taaksii Doonaald Tiramp tana jala bahuudhaaf yoo xiqqaate meeshaa waraanaa ammaasis gaaza gartee isinirraa binnaa kanaan jettee Doonaald Tiramp sossobdee jalaa bahuudhaaf akka fedhii qabdu miidiyaaleen ibsaa jiran. Kunis warra Yuurooppii keessaa warra turaa kan ta'e akkasitti Firaansii fi Jarmaniis teerif Doonaald Tiramp jala akka jiraachuu ta'an miidiyaaleen adda addaa ni ibsa. Garuu Ingiliz karaa kanaan dura bahuun isiidhaa dhugatti gartee rakkoo teerif Doonaald Tiramp san jala bahuudhaaf ni taati moo hin taatus ganaa wanni Doonaald Tiramp jedhe takkallee nu hin jirtu. Ministeertichi haajaa alaa biyya Raashiyaadhaa Ameerikaa First sloogan takkaa'u gartee wanni Doonaald Tiramp yeroo hedduu irra deddeebi'aa jiru biyyoottan addunyaa tana mirga isaanii mogga dhiiftee gartee akka Hitler yaada Hitler saniin nama deemu fakkaattii jedhee miidiyaadhaaf ibsa godhee jira. Kunis mirgi keenyaa fi mirgi biyyoota biraa hin tuqamin yaada juurraa waan dhufu jecha Doonaald Tiramp immoo Ameerikaa Firstiidhaan waan biyya teenya ummanni addunyaa kun biyyoottan addunyaa kan biraa nu saamaa jiranii yaada juun keessaafuu karaa gartee ikoonomii irratti yeroo hedduu irra deebi'ee dubbataa jira. Kana qofa odoo hin taane ani pirezidaantii biyya Ameerikaati waan Ameerikaa ijaaruu waan Ameerikaa guddisuun godhaa. Tanaafuu Make America Great irra deddeebi'ee kan jedhu jechuudha. Ameerikaadhaa fi Filipiin walii galuudhaan yeroo ammaan tanaa aayilaandoota karaa Filipiin jiran kan Chaayinaanis barbaaddu san yeroo ammaan tanaa Ameerikaadhaa fi Filipiin ijaan gartee warra waraana Chaayinaadhaa karaa sanirraa ofuudhaaf takkaa'u akka toora sanitti hin dhiyaanne tattaaffii godhu jiraachuu isaanii miidiyaaleen adda addaa kun ibsaa jira. Akkuma gartee Fox News riippoortii godhetti viidiyooleen isaan garsiisan yeroo ammaan tanaa mootummaan Filipiin faan Chaayinaa wajjin rakkoo guddoo akka qabdu ni ibsiti. Garuu akka gartee warri keessa beeku jirutti Ameerikaan achi deeytee Filipiinii fi Chaayinaadhaas waliin fixxee ifiifammoo gama Filipiin taatee Chaayinaa tanarratti rakkoo uumuudhaa fi jaaniiti odeessaa jiran. Chaayinaan teerif Doonaald Tiramp irra kaayesaniif deebisuudhaaf isiinis meeshaalota Ameerikaa irraa bitataniif teerif irra kaawusiidhaa ibsitee jirti. Kana qofa odoo hin taane kaampaanota Ameerikaadhaa kan biyya Chaayinaa keessa jiru warra akka Google fa'aa gartee isinis sababa anti-trustitti isin investigee goonaa yaada ja'an miidiyaadhaaf arra ibsaa jiran. Wanni anti-trustii kuni keessaafuu kaampaanii gartee akka Google kuni kaampaanota biyya Chaayinaadhaa warreen gartee akka Google'utti gurguddaadhaa warra jiru kana wajjin rakkoo waan fidaa jiru jecha Chaayinaan sababa kanaan kaampaanii isiidhaa gargaaruudhaaf warra akka Google fi warra gartee akka kaampaanota biraatis kasasuudhaaf akka deemtu miidiyaaleen ibsaa jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiramp maallaqa bilaash akkanumatti gartee Yuukireenii kannuun san dhaabbachuu qabaa. Yoo gartee hanuuti isaaniif gargaarsa goonu taate isaan ammoo albuudoota isaanii san nuu kannuu qabanii takkaa'u nuu gurguruu qabanii maallaqa kanaan jedhee miidiyaadhaaf ibsee jira. Wanni kunis gartee akka Doonaald Tiramp lola Yuukireenii fi Raashiyaa jidduu jiru kanatti fadhinnaa hin qabne miidiyaaleen ibsaa turan. Haa taatu malee yeroo ammaan tanaa Doonaald Tiramp maallaqa gartee biyyuma takkaafuu akkanumatti hin kenninu yoo waa irraa harkannu hin jiraanne jedheeti oduu tana keessatti ibsee jira jechuudha. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiramp gargaarsa dipaartimentii barnoota Ameerikaadhaatiif godhuu fi akkasumas oofisa san yeroodhaaf akka cufuu barbaadu miidiyaaleen adda addaa ibsaa jira.
Kana qofa odoo hin taane akka uummanni jedhutti Donald Trump Department of Education guutuutti cufee akka gartee barnoonni karaa isteetaatti gad deebi'u godhuudhaaf fedhii qabaa jedhaniiti odeessaa jiran. Kana qofallee odoo hin taane hojjettoota nama 4,000 olii fi akkasumatti baajeta gartee Department of Education kan doolaara biliyoona 70 olii yeroodhaaf akka dhaabuu barbaadu ibsaan dubbatee jira. Dhumarratti iskiimiin takkaa'u firaadiin guddaan biyya Minnesota keessatti ibsan hojjetamee namni hedduun akka gartee badii keessaa qabanitti hidhamanii mana seeraa biyya Ameerikaatti dhiyaatanii yeroo ammaan tanaa namni cinaanis gartee mana hidhaa seenanii kaanis amma qaaxaroon isaanii dhiyaattee hojiirra ooluudhaaf kan deeman keessaafuu namtittiin akkana duuba jirtu tuni Amy Baaktan jedhaniin tan piroogiraama gartee Feeding Our Children jettee eegalte yoo xiqqaatte doolaara miliyoona 250 ol isiidhaa fi warreen isii wajjin waliigalanii hojjechaa turan nyaachuu isaanii miidiyaan adda addaa ibsaa ture. Kana qofa odoo hin taane jarri kun ijoollee gartee miskiina nyaachifnaa jedhanii maqaa sobaatiin maallaqa mootummaadhaa akka malee nyaachaa turan. Kana keessa namni tokko kan gartee gurbaan duraa hidhame yoo xiqqaatte amata 17 mana hidhaadhaa naquu isaanii mootummaan ibsitee jirti. Kana qofa odoo hin taane isiin tun ammaan tana mana seeraatti torbaan dhufu Febraarii 10 akka gartee qaaxaroon siidhaa taatee achirratti tiraayilli siidhaa eegalamu miidiyaaleen adda addaa ibsaa jira. Oduun teenya tanarraan tana fakkaattii oduu biraatiin hamma walitti deebinu nagayaan jiraadhaa.